Biyya kanaa mushurraa baadiyyaa fakkaata. Harka kee achi ol kaasi. Namichi jibbu silxaana irrattis, hojii irrattis, nagada irrattis si ajjeesetuun ta'e si guddise. Inni koo gowwaadhaa. Amaatti fakkaatee gaarummaan naaf ta'e. Na dhiibee harka Waaqayyoorraa naga'ee deebi'ee. Amanuu dandeenye yommuun ittiin jedhee narra kakuu jira. Hajooromaa miti. Kalkalloo maratee karaa dhufuuf jira. Lafa waaqa ta'ee jalqabaaf dhuma koo. Ilkoo bara baraa naaf ta'e gooftaan koo. Utuu gurmuun dhiiraa naannoo na marsee. Gooftaan gidduu isaaniitti maatii naaf qopheesse. Siif immoo dhiira koo margeessi gaggabee. Kuraan koo gammachuu koo margee. Namoota seeronni waaqessu hidhattee na qabuu dandeessu. Ganama kanaa mee adde nama lamaan gaafadhaa mata dureen koo adda duree taata. Dogoggoreen dubbadhe fakkaata. Adda duree si godha Yesuus. Mee gabaree keessaa, naggaadee keessaa, tajaajilaa keessaa, nama hundumaa keessaa adda duree jechuun maal jechuudha? Ol ka'ee dubbadhu. Kaatee maayikii ittiin qabdu maal taa'ee na ilaalaa kun ijoollee hojjetaa Yesuus Kiristoos maal kun cabbaan firiijiin bara maal kun hin fuudhe taanaan kun jaartiin kasarte waaqa. Maayittiyaa adda duree jechuun nama waan hundumaan fakkeenya gaarii ta'e jechuudha. Tokko adda duree jechuun labisuu ምክንያት ለቢዚኑ ብዙ አይነት ምሳሌ የሆነ ሰው ማለት ነው በአማርኛ። እስኪ ለምንገር ብራ ለምንገር አማርኛስ በአማርኛ መናገር ትችላለህ? ለምንገር ለምሳሌ ራን ፈዳ አደዱሬ ጀቹ ኮት አስተሪ ትራፊ አስተሪስ ነንዱ በዳይ ፊኒ ጉርባ ኢላዲ ያላ ከነ ጎፍታስ አይ ላቭ ዩ ማይታስ አደዱሬ ጀቹ ነማዋን ሁሉማን ጫሌ አርገመ ጀቹ adda duree ማለት ከሁሉም ሰው በልጦ የሚገኝ ሰው ነው። አሜን ጀርባክ yes of course ትክክል ኩኒስ ለማተኮ ተፈ ለማተኮ በተለይ በአማርኛ የሚገልጽ ሰው adda duree ማለት ኮንቱ ኳስ ኢነቂን ዱፋ አዱፉን ማሱ ጆርቱ ጫሙ ገና ቡደምኒ ለባጎ ፈሬጉ ijoollee lama qaba qeerroo ijoollee lama qaba isuma fileere wanti waaq baga shuruu beesite waaq harka rukutaa fi dhiira ከሁሉም ሰው ተገኝቶ በቃ ሁሉም ምሳሌ ሆኖ ከሱ ላይ እግዚአብሔር የሚቀበል ማለት ነው። ትክክል ነው። ከሁሉም ሰው ተገኝቶ እግዚአብሔር የሚቀባ ሰው ነው። ሰው ትክክል ነው። ዳቂታ adda duree ni jedhamu na dhaggeeffadhaa sirriitti sin gargaara. Adda duree jechuun fakkeenyaaf adda duree ni jedhamu mootummaan gabaree tokko badhaasa. Adda duree gabaree waancaa badhaafamaa yookiin warqee badhaafamaa adda duree. Lammaffaan adda duree ni jedhamu kilaasiidhaaf barataa goboofii paastereetu as jiru malee silaa waan isii dubban. Intalli koo isheen tokkoffaan siifan zawuduu isheen jedhamtu adda duree kutaa 12ti. Yeroo kutaa 12 waancaa tokkoof warqee tokko qabdi. Kutaa 12 hundumaatiif adda dureen eewwati. Lallaba kun harkaa fuudhe. Bara 2016 naggaadhi, agalgaadhi, tagalgaadhi, barsiisa, barata adda duree fi godha Yesuus. Harkaa fudhan yeroo harkaa fudhan natti hin ta'u. Sagalee kee baasi seexana dhageessu ana adda dureen taa jedhaa yaa. Nagaam jedhaa yaa kaa. Deebi'aa jedhaa yaa kaa. Adda duree jechuun isa kanaan adda duree jechuun ከሁሉም ሰው ሞገስ ያለ ሰው ማለት ነው። ሰጥቶ በረከትን የተቀበለ በቃ ማል ጀደን ዱበዳ ከራ ሁንዱማት ምልካ ጀቹዳ ከነቦዳ ዱበርቲን ዴሱ ሙጫን ከደ ዱሬዳ ዱበዳ ያደ ዱሬ ፍራቱ ነርካ ፍራቱ ከነ ከነገ አናማ ቁልፊ ነማ ዲባፍ ቁልሽኒ ፈላዳ በገለማ ዋቀዮ ቁልፊያት ይበልጦ ደሮስ ይቦዳ ምንም ተቆል ከይና ባዶቲ ሆ ጀደኒ አሰደ ዱሬዳ magaalaa Bootee keessatti pheenxeen kana booda fooqii ijaarti.
galgalan dhagee yaa Waaqayyo nama ameen hin jedhin iddoo awwaalaatti ajjeesii bobborii ka'ee reeffi isaa ba'u nama ameen jedhe tuukaassaatirraa galaa jaasa iddoo lafa isaarratti keessatti hin jenne garuu naannoo kanatti callaa yeroo muraasaaf rakkinni gadheen tokko hin kaatu. yeroo muraasaaf በጣም አደገኛ ውጊያ አደገኛ ዳንፈስ አደገኛ በቃ የሆነ ነገር እዚህ አካባቢ ላይ ይነሳል። ማል ጎድሬ ክርስቲያኑን ጀዴን ገልገለ ጋባል ባየ ከለደ አመሳደቲፍ ወለካት ተንከለደ ይሰንገር ክላስ ይትገል ባየ ከለደ አኒ ቢያ ኢትዮጵያ ምናን ከለዳ ኦሮሚያ ምናን ከለዳ በተለይ ወረው ለተቆሱ ከነ ግዱዳ በዴ ዋቀዮ ትሪያ ሙምነ ኮቲ ማሪፍ ከንዱስ ኬኛ ከነጀቱስ ኬኛ ዋንቴ ኑራ ካሱ ኢየሱስ kana baay'ee yeroo hundumaa ba'aan gosa kanaa hamma namni abdii kutadheen beeku garuu naannoodhuma kana hiriyaa kanaaf kadhadhaa maal godharee kiristaan waldaan kiristaanaa tam ta'are maal godharee haati daa'imaa maal gootiree jedhee kadhannaan warra na sodaatan jedhe Yesuus lolichuma keessatti dhiigata taa'e. Waa'ee adda dureen dubbadha macaafa qulqulluu keenya keessa waggaa meeqa waggaa 40 guutuu harka soddaa isaatii keessaa waa nyaataa isa iyyuu birriin qabu qaansiraa horiitiin seentara warra miliyaan fuudhe ከ40 ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ይዛን ጫካ ደረሰና ለሙሴ እንደዚህ ብሎ ተናገረ የቆምክ የተቀደሰ ቦታ ስለሆነ ጫማዬን አውልቅ አርከካቸው ልካሲ ማሎ ሙላተን አርጋይራ ማል አርጊቴና ጀቴ ዋንቲን በርባችን የረስራ ከየገላ አለውትን ጫካ ውስጥ ነው በራ ውስጥ ነው ቸርች አይደለም ቦታው የተቀደሰ ቦታ ነው እንጂ አርከከተከረካ ሙላታ namni mataan keessa nama siccannaqamaa jiru dhiphataa jiru amma kana booda kolfite tittee kofalte natsaa baatee galta. ammayyuu warri biyya kanaaf fagoo jirtu harka keetti ol baasa በኢየሱስም jedhi fuula kee taa'e jedhe nan gaaddisee jedhi kayna du'aa dhiiti waaqayyo si waraaberi na dukkaaytu warri qabachartan wanti caammichi maaliif hin barbaachifne tokko Museen adda duree ta'uudhaaf tokkoffaa maal ofirraa baasa caammaa ofirraa baasa caammaa maaliif ofirraa baasa caammaan sun ka warra Israa'eliituun ta'in warshaa warra Gibxiit hojjeta ልጁ የእስራኤል ልጅ ነው ጫማው የሰራሁትን የፋብሪካ ግብጽ ነው እስራኤል ማለት ክርስቲያን ነው ግብጽ ማለት የኛ ቋንቋ ይዛም ማለት አቲ ዋን መንበርባችን ለጎቴ ከቁንቁናራ ወጣይ ደቂ ሰካራ ቢጎየው ሱፍራባስ አሜን ጀራ ያካት ሱፍራባሱ ቀብላ ሲሰቦደ ዋቀዮ ማልጀራ ዳቂቲ ጀዴ ወጋፍ ተበከለ ቦዳ ሰባፍ ሙሴ ሲጎዴራ አደዱሬ ታቴታ እስራኤል ለርከብረ ግብጽቲ ባሲ ረዋኒ ሲንጋባ ደነመነገ ጫምቼ ሰጥቶ ጀተም Biyya Gibxi. Maali ijoollee isin namni akka keessan Faabirikaa Gibxi. Musee mucaa eenyuuti? Mucaa Israa'elootaati. Lafa itti dubbate waldaa eenyuu keetti? Lafa onaa. Asiisitti naannoo siin dhangalaafta. Ati sirba malee maal dhageessa hongee? Galaanee kiyya. Gullalleen kan keenya. Isa malee hin dhaga'inati. Yoo akkas taate malee Oromoon taatu. Oromummaa turbaa mini. Naggeeffaarta namni biyya kanaatti hambaa bareedii waaqila akkasheetti nama laaltu waaqi baranaan baay'inee heerumi waaqayyo dargaggeessa si taa'uuf laabbi dubarri ameen jette waaqi ergaa isheen raawwatameef ameen jettee fudhatte birqiidhaa heerumuun nuu heerumneerra harka keetti olkaati beentuyya jawwee waraabessi ollaa keetii suni innati deengadda soddaa keerraa bitte suni borgalgala du'aa gadi baaya. Waraabettiin baranee
bareechiteedha. Ilaa warri qabdus hin dubbatti warri bitattee ilmoo manaa qabdus jedha. Oluutaani waraabeetti bararee nu darbe. Kan biyya kanaa taarikiin waan nuti argine jira. Amma galgala uteela nuyi bulle waan nuti argine jira. Waan biyya lafaa jirreen argine waan biyya lafaa hagalgaa'ee biiraa nuti argine. Dubaraatu lafa inni itti ciisutti geessa. Maal ijoollee isin maal keessa jirtu biyya Itoophiyaa keessa jirtu moo Sudaan jirtu? Isa yuutalli mana walaa waltee dhuftee mana natti tumti jarri kun moola dhaabatu. Ana akkuma galeen garaa ilaalu kilaasii gochufadhee dhufa nama tumti. Arraajiin natti tuma gaafa jedhu biiraa baattee dhaabatti. Paastiriin faasii. Waan oduu jiru kunoo isaan biratti. Waalo beektu yaako. Utuma teessoo duuti ana ajjeesu waan. Waan takka addunyaa keetti argine. Ifa tajaajila dhaqeemo hinka. Waan dubbadha jilbeenfadhe. Anas ta'esis warra saba Waaqayyoo gooyomsitu Waaqayyoo milikitaan nurraa kaasu. Jabeessi ameen ta'e nurraa kaasu. Gara jabeessi agalgaa'ota Itoophiyaa miti yeroo baay'ee gara jabeessaan kan cimaa ta'an warra Daboo Afrikaa kana keessaa. Isaan kaalcherii isaanii aadaa isaaniitu baay'ee jabaa. Mee biraan darba. Museen caamma ofirraa baasee adda duree ta'e nama cina kee jiru. Naannoo masgiidaan naannoo makiinaa baay'ee dhabata. Naannoo beeksisaan naannoo makiinaa baay'ee bitata. Ma makiinaa bitu beekte? Waaqa waraante? Ma makiinaa bitu be? Sinfinnaa keef hin bitu. Miila qabda malee harrabii kee hadhaa. Garaan kee waraabessa. Adda duree ta'uu hin dandeessu hattuun. Hattuun yeroo hundumaa mana dhaateessi. Hattuudhaati. Waaqa hidhattaa. Walii keenyattaa. Sammuu keenyattaa. Simmeetii keenyattaa. Kanaaf gaariin hin dhufu lafa waldaa. Mee naannoo masgiidaa dhagaa. Makiinaa isaa jiru masgiidii biyya dha. Jira. Makiinaa naannoo isaa nabatu. Baay'ee. Beeksisaan jiru. Jira. Jarri makiinaa qabani. Taadaan keenya maa makiinaa bitu. Maal adda duree hin taa'u. Nuyi asumatti tola yaa irna sargiidha kee gobee. Baqilaan bishaatee naannoo maartuu qoricha gara. Hinka guyyaarraa kaasee jala mureessitti hima akka adda dureessi godhuuf Waaqayyo Yesuus irraa baasu agatu. Mucaan keenya barattuu mucaa keenya qabxiin qabdu. Kilaasii keessaas kan jiraatu adda dureedha. Waggaadhaan waggaa 6 kutaa 6 baratti akka waardiyyaa mana barumsaa ay abbaan dhufu jedhan. Qindeessa mana barumsaatiin maal balleessitee hin jedheen barana kutaa 5 kaatee kutaa 7 galtu. Chaalenjii goote barsiisota danaa jedhan. Qindeessa mana barumsaa naqee gaafadhee maal balleessitee daa'imni koo nagaadha maqaan ishee nagaadha hojiin ishee nagaa. Ameen jira yaakaati. Ina maal balleessitee jennaan qindeessa mana barumsaa maal jira. Mucaan kee waan balleessine na jedhe chaalenjii goote mana barumsaa kana kadhannaa irraa qabbaneessi. Kadhannaa keetu mataa ijoollee baxaabbataa jira. Kadhannaa irraa qabbaneessi ittamuu yaanoo galee. Kadhadhuufi kennamaa wanti fedha kee. Itti gaarsiisi kutaa hir'uu sammuu kee. Aljedhee si biraan darbuu akka namaatti. Maqaalfata keenya turuufi deebisaati. Shangalli amma silan dawwala. Intalli isaanii obboleettiin isaanii ishee guddoon mana galtee jirti eda galte. Waraqaa tokko mana barumsaatti ammas waa'ee nagaaf caafanii jetti sila. Maal caafanii ennaa ijaan ergine gaam. Ayi jaa dabartee torba dhattu. Waggaa tokko keessatti hanjaraa caatii qaamtee kan ta'e na bira dabartina.
kudhaama sabalfala fakkaatu mormatti na bakkaateetti na dabarti mucaan koo adda duree ta'uu qabdi. Nika sareen bituyyuu foon nyaata mana sanaaf adda dureedha maasoota Alhaaji narkaa fuutaa gurba guyyaarraa kaasee milkaa'uu kee seexanni namni isaa argu adda dureedha. Alfaffaa itti buufee adda duree ta'e maaliif hin bahe nuyi bataskaanaa baaneerraa tokko haa ta'u gaadhukaa dhossaas murasaa haa ta'u mana farsooti baaneerraa lama ichisoo keessaa baaneerra sadii qaalluu ateetee warra keenyaa keessaa baaneerra afurii girra kina kee hambaan. Mikinaata barbaada yoo waaqayyo makiinaa naan bitu ta'e waldaan natu yoo waaqayyo sammuu naan banu ta'e ilaamee gurbaa waldaa banii banutuun ta'in jilbeenfatanii banu waaqayyo si haa eebbisu. Biyya kalaadotaa keessaa kaabaatee beet kasar kanagar hutaa ale lamaan laabra kanagarin kasarin kaabaatu beet muwatta ከወጣ በኋላ አለ ትባረካለህ አለ። በአንተ ምክንያት ዘር ሁሉ ይባረካል አለ። ወይ ማልማስ ይበረከ ይማታ በረዳ ሂዱ ተቱን ተሪት ፉፍታ ሙሴኒ ጫማ ፍቲ ባሴ አደ ዱሬ ተይ ኖይ ቀጀሉማዳን አደ ዱሬ ተይ አብርሃሚ ኢነጋማ ጀረና አብርሃም ዘሪሳ ኬሳ በይ አደ ዱሬ ተይ አደ ዱሬ ተው ጀቹን ማል ጀቹዳ አንድ ቁጥር ማለት ነው። ለኮሰ በቅ ቶኮ ለኮሰ ቶኮ ተውዳፍ አከ ቀነኒሳ ፋፊጉን ደንደኛን ጋሪዳ akka ilee faafiiguun dandeenyaan gaariidha. Akka masaa dhiyoo dafarshe masaa dafar faafiiguun gaariidha. Yoo sana miilaan dandhamne jilbaan. Xeenxeen siyaanaa kadhannaan jaallatu duuriyyee የዱርዬ ስብሰባ መጸለይ አይችልም። ኮንፈረንስ ቆጴሳ አረ ዲሲ ከወረቃሉት የሮ ወልዳሩ ማለ ሃሌሉያ እንጂ ዱር ቃሉ ወረከኛ ዲብ አርኪቴክት ጋ ዲብ አማ ሙዚቃ ጁታና ሃሌሉያ እንጂ አማ ወልዳት ገለ ሙዚቃ ዳይትጋ እንግሊልችኒ ገታኝ ስሪት ዲበምቴ ታና ስሬራ ለፋንስ ኤጃዌ በልበለ ኬት ታጀስ ነመጭና ከጀ ኢንሶቢን ጀሪ ለፈት ጅርቱ ቱን ተይ ዋንዲ ለፈት ቡልቱ አርጋሪ ቢየኬ ኬሳ በይ ሰኚኬ ሳበኬ ሰኚ ቢያልፋው ድሩ ማልታሪያ ሰኚ አብርሃም ኬሳ በይ ኢየሱስ ደግማለሁ ኢየሱስ ኢልማየኙት ሰኚ አብርሃም ኬሳ በይ ማሪፍ እና እተል ዘሪንሳ ኢቴኢሴውት ዋንቴፍ ጩቡ ከነቲ ፈዩዳፍ ወልዳን በርባችሱ ወልዳ ኢዶት ዋቅፈናት ማለ ኢዶት ጩቡ ከመተምቲ ጩቡ ከነቲ ፈዩዳፍ ኦፊ ኮን በርባችስ ዘውዴ ወለም በለስ ነበከ ቶኮ ቶኮ ሪትሙ ካሞን ዋቀዮ ተወት ጩቡ ካንጎሌ ሳኦል ማዳውቲ ባየ ጩቡ ገደ እጀተ ዳውት ሳኦል ኪ ጩቡ ቶክቲ እጀተ ሜላ አረቢያ ዋቀዮ ሳኦል እንግዲ ባሰ ዳውቲን ወልገልቲ ሙስናዳው ሙስናሚት ገራ ዳውቱ ጩቡ ካንጎሌ በከ ቦአ ሳኦል ኪ ጩቡ እጀተ ነው ጀነዳ አቀ ማሊቆተ በለስ ፊት ጀናን ወረየ ሳጄሰ ቱንቱኖ ሆሪፉ ደገ ሙጫን ቶኮ ባዲያ ኬሰት አጅራ ዘሪንሳ ኦሞስ ራ ዱፌ ሆቴን አቻ ዱፊሳ ወረ ወይኒ ጉዲሰኒዳ ባዲያ ኬሰት አይዶ አርሳን አርገነ ጀቹን መናዋቀዮ ኬሰን ጀቹሚት ቤተ መቅደስ ይክፎታ ቦቲ ታውታ ይሄ መቃሳ ሳሙኤሊዳ ሳሙኤሊ ዋንሳ ወሎጀት ያርጋቡልት ገልገለ ኤሰጊያ ቤተ መቅደስ ኬሳ ቤተ መቅደስ ጀቹ ማል ጀቹላ አይዶ ታቦኒ ታው ጀቹላ የሮሳ ወለች ቶፕ ካት ከጅር ገልተኒ ፓስተር ጀሪ
gurbaa elaa kunoo isa waaqayyoonaan jedhe fixeen gadi jenna maayini isin booddee lamarra tureette silaa wadda duree taatu qotiyootoo isin booddee lamarra taa Saa'oli nageessaay kan inni biraa waamame harreedha kan harkatti qabame sangaadha radii dubbadha harree biraa waameetu sangaan harkatti qabame seera macaafa keenya keessatti harreen iddoo olaanaa qabdi Yesuus iyyuu harree irra taa'ee Yerusaalemitti gale sangaa waaqa tolfamaa eessatti qabamte ati jennaan Saamu'eel maal jedha ani immoo eda galgala waa'ee keessan arkee bulee jedhe maal argite gurbaa jennaan gaafa harree abbaa keetii barbaaddu gad of deebiftee ta'e erga dibeessi mootii isheen irratti of tulte waan ta'eef jedhe kanaaf mootummaa koo keessaa si ari'e nama gaddisiisu utuu waldaa keessaa ari'atame ta'e asii ba'ee mi keessi gala utuu waldaa keessaa ari'atame ta'e mulu wangeelii ka'ee makka Yesuusi gala amma garuu maal keessaa ari'atame Saa'ol mootummaa Waaqayyoo keessaa ari'atame adda duree ta'uu hin dandeenye adda duree kan ta'e eenyu garee isa dibame Daawit cubbuu godhee jilbeenfatee bu'a natti tola naan dur waldaa makka Yesuusi yeroo itti keessa ture faarfannaa tokko faarfatu faarfannichi akkasiidha yaa Yesuus nu saaba keet fakkeenya keeti guyyaa dhaaloo yeroo keetti nuun irraanfatin bakkeetti yeroo masheenis kiiboordii bitattee irraanfatte male turbaadiyyaatti kana jedhu warri makka Yesuus yaa Yesuus an saaba kee fakkeenya keeti guyyaa dhaalu yeroo keetti nuun irraanfatin bakkeetti biyyaarra mimmaanii waasitti beekana lallabi koos duudaan kaleessa banames cabaan kaleessa bayyees naafti kaleessa ka'ees harki kaleessa dirrees naaf bu'aa miti anaa bu'aan zawudee namarraa gaafa Kiristoos dhufu mirga isaa wajjin taa'u namni duukaa deemtu amee jira ayyaata kaabon makiinaan beenzila baatu maqaan isaa maa jedhama bottee jedhama mee warri bottee beektan baay'inni makiinaa kanaa karaa Adaamarra dhufa Jibuutiin karaa Adaamaa keebaa waan ta'eef waan nama dhibu keessaa botteen kun yes botteen kun beenzila baatee beenzila buufata maali biyyaa isa baatuun hin deemu inni baatu kan saamiti kan gabaati kan isa deemtu salbaatoo isaa keessaa sanni buufatu inni keessaa beektu sha inni zawudee deemtu san tajaajilu miti isan kanadhuudha inni Yerusaalemitti nagashu inni mirga Waaqayyoon dhaalchisu inni adda duree na godhu inni mootummichatti inni fudhattaa hin harkaa kotta ofirraa baasi jecha ofirraa baasi sagaagalummaa ofirraa baasi zakkaarummaa ofirraa baasi soba adda dureetti godha Yesuus namni keenya tu cubbuu godhee muun bu'ate maana malifa cubbuun ma godhee limjedhee rafaam dhokkee kee cubbuun ma godheellee geetaawe maariin hin jedhu mara fasuma keessa rafu daa'ima fincaa fincooftee keessa raftu daa'ima waan taateef haadhatu daa'ippeeriitti dha wannoon beekoni isaa gani bakkeedhaa galan hin beeku garuu yeroo hundumaa nam taphadhaa jaartii wajjin wal loltan ennaan ta'u wal lola garuu lolli koosa waamuu jedhamiti siisteemii qaba guyyaa tokko abbaa manaa ta'uun barbaade dhaggeeffadhaa sirriitti warri dubartii furdaa fuutan na qoyadha maal abbaa isheettana yeroo hundumaa akka daa'imaa taphadhaa akkuma abbaa manaa tanuu dhiibee taa'adheen ol gale jirtuus hin jenne dhaqee sirru kunnee maalis hin jenne tambarrii manarraa bannaa hin ol gale dhaqeen taa'e jaartiin kun dhuftee nagaa miti jette hiikanarra jiraa jedhe oo bayyesuus hin jette sokkite amma qayyaree gaa fiildii qayyaraa jira intali boyyee guddoo mana jirti dhuftee maal taatee yaabbatte nama raadheen jedhee amma hundumaatti balbalachuuf egaa abbaa manaa ta'uun barbaada daa'imni tokko jirti kookeetti jedhamti abbaa koo natti fakkaatti abbaa koo baay'een jaalla abbaan koo nafsiidhaan jedhanii baay'een jaalladha yoo warri bakkaan hin jaalla garuu kan ishee baay'ee adda baasin ilaala baay'ee abbuma koo natti fakkaatti waan hundumtu ishee abbaa kooti
Innaan isheen immoo xiqqoon dhaqiitii jedhan innaan ittiin dubbatiin sirukutaa jedhan har'a sammuu sana gaamiti jedhan. Fiila fiitiin deemiitii sittiin bareedu jedhii jedhanii. Daa'imni isheen muudanyaa daganyaa dhufteetu sirraan bareedu akkuma kee durii taa'i. Wayii fannee bira yeroo cubbuu gootu yeroo farsoo dhudhu yeroo jal'ina gootu sirraan bareedu akkuma Kiristoos ta'i. Nama cina kee jiru dogoggorri sirraan bareedu jedhi. Haleluuyaa. Dogoggorri bareeda. Dogoggorra adda duree nama godha. Inni dhumaa gara kaannaatti sin dabarsu Yesuus adda duree ta'e. Yesuus dhalatee adda duree hin taane. Akkuma ati Zawudeen adeessu Maariyaam ijaa sagalitti deesse. Yesuus adda duree kan isa godhe maal ennaa jettan isa anaaf harkatti dhumne du'a mo'ee ka'e. Wayyoo. Isa anaaf harkatti dhumne hin gaha. Yesuus addunyaadhaaf waaqaaf lafaaf adda dureedha du'a mo'ee ka'eera. Maariyaamin hin jaallattaa ta'u eeyyee nan jaalladhaa nan kabajaa garuu waaqessu. Maaliif jaallatte? Kanaaf Maariyaamin isaa daabee hin babalu. Hin arrabsinu hin waaqessinu. Waldaan qabdu garuu waaqa qabdi akkuma keenya. Maalta durra adda duree ishee godhe Yesuusin deesse. Itti fufa baay'ee dubbadhaara. Adda duree kan ta'e inni dhumaa haadha manaa Zakkaariyaas haadha manaa luba. Raaj Waaqayyo haadha manaa kee adda duree haa godhu. Ameen. Astoon deengade waan tokko dubbatte waan isheen dubbatte sun naafaatti gashi. Anis abbaan manaa koo hojii Waaqayyo hojjenna. Acaccuu bakkatu. Kana jechuun maal jechuudha? ለትውልድ የተመረጡ ቤተሰብ ማለት ነው። Dhaloota keessa ቤተሰብ መረጠመን jechuudha. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokko kaaftanii ilaaltan waa'ee Maariyaam Elsaabeet argitu. 24 kaaftanii gin Elsaabeet ulfooftee ji'a 5 dhokatte. Maal ta'uudhaaf dhokatte? Adda duree ta'uudhaaf. Adda duree ta'uudhaaf dhokan. Of hin mul'isin. Majalleen durbaa tokko tokko baay'ee iyyuu bareedu akka mul'isu goitaa kotti keesse. Aree gadi kaa'ee sakkasiin arginu bari bara beekteeti. Gurtii amma isaa baatti soora deemu tokko dhalteetu fi lafiitii waldaa teessi. Isa dheeraa kaawwadhu ija mana keenya hin dhumne. Amma Finfinnee tokko sassaabama gaafa gattaani. Eenyuyaa hoo'ee dhaame Kiristoos hin fakkaatu. Amma ijoolleen dhiiraa tokko tokko akka wannoo godhan akka fakkeenyaa godhanii akka wannoo surree gadi butan jeessi. Bakkeeruma jira. Tokko tokko illee dudduubi isaa yuutuu isaa namatti tolu. Tokko tokko mee qaaruu harree fakkaata hin qabu. Waan ittiin taa'u hin qabu jeensi itti kaa'e. Hiika! Hin fudhattaa? Adda duree ta'uudhaaf Kiristoosin fakkaachuun barbaachisaadha. Kiristoos qullaa deemaa nuun hin jenne qullaa dhaabatee fayyaa nutti ture. Nargee ijoollee durbaa tokko tokko wannoota cucuffatamaa surreen asii. Margina hunda isaa maal godhanii dhimma? Malaallaa malatti mul'ata. Duguffannee deemuu reessatu qullaa baatu. Oromoon wayyaa isaa gadi fudhata. Reettiin jedhee macaafni qulqulluun mirga Yesuus bita Yesuus teesse. Dhoolaanoo gara mirga Waaqaa ilaayyaati. Maaliif reettiin akka jedhe reettiin waldaa keessattis qullaa. Kan reettii abbaan barbaacha qabu argatu. Kan dhoolaame aantee hin argitu bara baraan itti wannoo godhattee deemti. Kanaaf adda duree ta'uu dadhabne. Utuu kutaa ja'an bariin ijoollee duuriyyee yuunivarsiitii fakkaanna. Baayoloojiif kimistiriin beektu gin faashiniin biyya balleessa. Ani mana kootiin jalqaba. Jaartiin kooyi gaafan fuudhee baadiyyaa. Hoyyaalee hobbiteen malee hin beeku. Amma erga katamaatti galle aante. Ani mi'aa ta'e yaa waaqen beeku.
Kono gooti inni dibatee. Kawarreeru meemmootti irraan bareedu ispaaltii tarsee bakka. Tokko tokko beektellee dibattu muuruun ishee saree qeeraa olee fakkaata dhiiga. Akkasitti adda dureen taatu. Hiika sirriitti sitti mee deema adda duree ta'uu barbaadda. Isa qullaa dhaabate Yesuusin fakkaatu. Isa sin bartan nan beeka hin ceeta makiinaa bittaa maaloo goota hin dhageenye adda duree ta'uudhaaf Waaqayyoo fakkeenya si afuuru. Utuu kana argatte hin ceetu ati. Kan qorame jala nama dhashe dubartiidha. Manni koo manuma onnoo ta'e. Ijoolleen durbaa kunoo amma eeggatamoo waan argaante meedootu xinnoo tokko jirti. Koyi waan an teessitti. Shaaworii gale guyyaa tokko mana oolee shaaworii gale. Dubartoonni tokkos warri soddaasii warri baratu tokkos mana keenyatti gara afurmoo shanii jirayu. Manuma koo keessa wangeelan natti baran hin beeku isa akkas gaggalagalan hin beeku. Kutaa tokko jiru kutaa sana yeroo duraa macaafan keetti dubbisaa bootaa isheenatti taanaan qayyara. Baarri itti kaa isaan qabatan baarri isaan baratiisan. Jaran shaaworii galee beeku fuulumatti waaxaa addaadhee kutaa sana galee gaafan galu waan ta'e waan maqadaaddi mastaati fakkaatu tokkoon argee gaafan balu ispoonjii wayii keerti. Ilaa warri beektuun kofalti gaa. Nan baase gaafan baasee akkasuma godhu waan ta'e chaayinaa na gootu. Ahaa daajollee waan addiimessan jedha kan addiimessaa jedhee maal gochaa jirtaa itti jaartiin koo taxaragachaa jiraan jee maal xaragattamee as bayeetti. Gaafa gaditti bahu homaa zawuduu fakkaatu chaayinaa. Wai Yesuus maaliin xaragatteette kanaana kan dubartiiti. Janana waan gadi guuree gube waan akka meedoo tokko jirti xinnoon tokko iskiriiptoo gurraattiin tokko jirti. Maqaa ishee beektuun isin kana qe'ee keenya tuulamee jira karaa mana adda duree ta'uu dadhabe. Amma waa gaaffii si gaafadhaa deebii laatta dura duumoo dura boolla qotu. Baay'ee biyya garuu utuun duun boolla fi qonni. Naannoo kana argine naannoo kana hojjetanii gurguuta hin beeku. Biyya keessa boqqolloonis badee baaqilaanis badee atariinis badee waan hundumtuu badee magaalaa Adaamaa keessa waan baduu dadhabe. Inni immoo maali beektaa sa'aatiin reeffa. Rangadee Jamaal magaazinii jedhama iddoo tokko achitti gurguru hangaaba achirra darbu si haifatu waaqayyoon jedha. Waan natti taasa fakkaata irratti asuma afantaa waan naan jedhu natti fakkaata. Ilaa du'illee sa'aatiin nu qopheessite nuyi maaliif qophoofne adda dureen taanu. Waan sitti madakkeeffadhu. Waan siin jedhu kana fudhachuu hin barbaadda. Waan sadii sitti isa sii ta'uun ilaalin isa ganaa ta'u ilaali. Ameen jedhaa yaa kaat itti fufeen dubbadha. Nooyi adda duree ta'uudhaan maal godhe naa ittan uumama dhaloota hambisa. 18 boqonnaa 6 uumama. Si wajjin kakuutti galeera ati markabichatti lixi. Haati manaa kee ilmaan dubartii keeti ilmaan kees si wajjin illee haalixan. Uumamni foon uffatanii jiraata hundinuu si keessa si wajjin hafanii akka jiraataniif lama lamaan markabichatti galchi. Isaanis kormaaf dhalaa haa ta'an. Nama takkaa joombifteetta. Amma kan nu kan nu ajjeesee kan nu fixe warra wal lolu miti. Warra nu hamatu. Inni geessu waa kun siin galu watte yoomiyyuu siin galu kun. Mereka ke fuula keerra kaayiti narraa ka'e lallaban dhaggeeffadhaani. Markaba Nohi keessaa waraabessaaf sangaatu jira. Attamitti waraabessaaf sangaa waliin nyaanne jetta. Nohi adda dureedha waliin nyaatan. Raajii waa dubbate waan an barbaadu dubbate. Warri biyya kana harkaan na agarsiisa. Annan galaa bulu. Na agarsiisaa sodaatina. Tajaajilaan jaallanne. Tajaajilaa waldaa amattu.
tajaajiltoota walirratti kaatu. Isaan waraabessa ammaaf sangaa ammaati. Waraabessaaf sangaa nama wal nyaatu. Markaba ala jiru ijoolleen kun tajaajila isaanii fudhatina. Daganaa baratanii cuubaman. Kaamun. Gaafas waraabessaaf sangaan wal hin nyaanne. Maaliif wal hin nyaanne haa? Maal keessa jiru? Natti maa jirana? Harreedhaaf waraabessa, reettiidhaaf qeerransa, warra wal nyaatutu wajjin ta'a. Maaltu walitti naqinaa jettan Waaqayyoo miti. Nama fakkeenya ta'e nuyi. Annatti tola. Waan tokko tokko amma waan mootummaa kana keessatti iddoo tokko tokkotti argu. Hanga nama hafuuraatti. Waan hundumaa abbaa gadaa goonaa, araara goonaa, this good. Dhiisuun dhiirummaadha. Macaafni qulqulluun na ajaja waan ta'eef. Ajjeesuurraa bu'aa tokko hin arginu, gubuurraa bu'aa tokko hin arginu, qaluurraa bu'aa tokko hin arginu, dhiisuurraa garuu hin arganna. Waraabessi gaafa sabe har'a jira, raqa nyaachaa jira, hojiirra jira bara. Waraabessi gaafas markaba Nohii keessatti tabe har'a nama hojiirra jira, maal nyaachaa jira? Maa itti jiran? Utuu waraabessi jiru ta'e titiisi qeenu dhaalti. Isanii guyyaa gannu waraabessa galgaa sallaqii godha, erga markaba kee hafe. Waldaa keessan keessa jaalalli jira, tokkummaan jira, kuwaariin jaallata, daakuniin jaallata, faarfataan jaallata, raajiin jaallata. Amala Waaqayyoo naa kenne keessaa isana jibbu sana jaallatus deesee mikwaaltu wal qixa ilaalaaf. Addan baasu hin danda'u. Eenyurraa baltinnaa jettan Yesuustu diinota keessan jaalladhaan inni immoo diina kootu hin ta'e. Anammame hojii masarratti hojjetutti nan boona. Mee raajii masarratti harka keessa walitti rukutaa. Dhaabba harka keessa walitti dhaa. Dhaqaa biraa tajaajilamaa paartineelii isaa ta'a. Maaliif ennaa jettan uummata beekiidha, uummata beela'e. Uummata karaa adda addaa rakkate. Mucaa kanatu boqqolloo fe'ee xaafii fe'ee geessaafi. Uummata musliimaatu abbaa amantii kanaa jabeessuu qabna jedhan. It's good. Baay'ee jabaadha. Nama wangeelaati. በትውልድ የተነሳው መልካም ሰው አደዱሬ ሉቢ በሊናሳር ካመገረ ጎፍታት ደመኒቲ ኢትዮጵያ ላፍ አፍሪካ ላፍ አደዱሬ ቱረን አቲ ሸዋላ አቲ አማራ አቲ ደቡብ ጀኑን ማሙዳ ቱረን ስሪሞ ስሪሚት አደዱሬ ነው አቲ ገሮ ደነቲ ወልፊልቴቱ ኒ ወራ ወለጋ ወራ ሸዋ ወራ ደቡ ወራ ማሎ የቴቱ አዋራ ካፍታ አከቲተ አደዱሬ እንታቱ ዮሚዩ ወራ በስልሞን ጉዲፈቱ jaarsi waldaa nama asiraata kennu ta'aa jira. Asiraata kennu jaarsi waldaa wali malu. Asiraata jechuun adda duree kudhan keessaa tokkooti. Jaarsa waldaa jechuun nama kennaa qabu. Birriidhaan na bitatuun ta'in anaan dhiigessuustu na bite. Yoomiyyuu jaarsi waldaan jijjiirama, zawuduun jijjiirama. Dibamnaa wal bukkee hojjenna. Birrii kaffaluudhaan ati jaarsa waldaan taatu. Danda'ama akkasitti. Kudhan keessaa tokko kan kooti namni Waaqayyoo na taasin garuu na attanii nama caafatu. Kiiboordiis bittee lafa kanas bittee kana Waaqa siige. Jaarsa waldaa ta'uu nama horii tissuu beeku, nama bishaanitti geessu, barsiisuu kan danda'u, gorsuu kan danda'u, gorsuu kan danda'u, eeguu kan danda'u. Paasterii tajaajilu waldaan mana ga'u keessaa birrii meeqa qabu zawudu beektaa hin beeku. Hin beeku. Kaawuntii waldaatti maaltu na gahe? Oditira qabu wanta itti farraminaan jaa itti farrama Waaqayyo isaanii bisunatti itti fidhan paaster galisaatti farrama inni kun immoo walii gala paaster waldaa 47 kadhachuu malee madaan nagahu sibsaabaa hin jaalladhu beekee naasa waddanatti malu. Hello, waa'ee waldaa keenyaa mari'annaa kottaa jaarsi waldaa turkiidha. Waa'ee maali? Waa'ee waldaa mari'annaa. Waa'ee waldaa mari'an hin baasu kadhannaa malee waa'ee biyyaa mari'an. Dhimmi waldaa tsalootiidhaan numa manyaaqa. Likkaasa jawwaaqa. Dhimmi waldaa kadhannaadhaan numa. Ano jiraayyaa kaata. Lafa binnaa waa goonaa waa raawwanna jedhuma mari'an. Narkaa fudhattaa.
nama yeroo hundumaa beeksisaa wannoo waraqatarratti waa caaftee dubbattu fudhate. Nama yeroo hundumaa kottaan kana jedhu fudhate. Waldaa kakuu haaraati. Ameen. Waldaa kakuu moofaa seera bushe waldaa kakuu haaraa hafuura bushe. Fiteera. Noif ijoolleen ijoollee isaatii maal keeru? Markaba. Yaa guddisaati markaba keessa jiru isaanoodha. Markaba keessa jiru isaanoo. Iyyaa jira waan isiitti ma waa fudhattee galtaa? Abbaan manaa keessa rare. Abbaan manaa waldaa dhaqaati manaa yoo nama farsoo itti. Naaki cimee waldaa dhaqee yoo nan dhufaa itti. Ati mana addaa jirti abbaan manaa yoo na burcuqqoo jamboodha harkisa. Galgala waan madagaa argine warra waldaa kana keessaatu walammateetu uteenatti gala. Yesuusi nu isaan beekna isaan nu beekan. Warri waldaa dhufneetu galgala moo wal harkisanii deemu. Raajii wajjin argitee hin jedhe. Utuu isheen siree isaarra jirtu maal hojjetatu jedhee Waaqayyo dhaabate. Waldaadhaa galee fireendii koo wajjin buleetti. Biyya kana ataakiltii qottu miti sirri miidhaa. Waan xaawootti ilaannaan hojjaan ishee guddachuu dee tokko isinitti nu. Maa isheen tikil goommadi. Afaan Oromiyaa maa isheen? Raafuu marama. Raafuu marama. Xaawootti hin dhaltani. Gabaree harkana xaawoo nyaatu. Inko tokkottani. Oliin guddata. Achuma naanna. Xaawos nyaate achuma naanna. Inko tokko ta'e achuma naanna. Beentee biyya kana itti faarfattanis achuma naanna. Hin galuuf dafe itti lalladdanis achuma naanna. Itti raajjanis achuma naanna. Achi naanna. Achi naannofteef idigatiin adda dureen taatu. Yoo jibbite waan barbaadde na godhu. Jilbeeffadhee raajii raaja nama 50maaf. Namni 50 kaanaan gaariidha. Guyyaa irraa kaaftee ashawwaan ammaartu siinoo bitta. Fudhachuu diddeere guyyaa irraa kaaftee godootti hin galtu fiillaatti galta. Alagaan hin nyaatu wanti lafa kee keessaa ba'u situ nyaatanii Waaqayyo. Namni baratee dokteerii ta'a. Namni dibatee dibamee raajii ta'a. Namni qaansiraa hojjetee makiinaa bitaa. Suurachuma naannaa akaafaanuma baatee. Maali na kaafaa sitti dhesiiloo qulfiin baattu ati. Ani kaleessa waan baay'ee dubbadhe eeggadha. Manaan fuudhe mana amaatii kootiin qaansiraa hojjechaa ture. Haati zawudee dhalte haati na dhalte jalaan baatee hoyyaa amaatii kootii uffatti. Garuu Waaqayyo tala isaanii fuutanaan jedhe. Foggoraan fakkaatu nama waa Waaqayyoon foggoru fakkaatu. Intalli ijaan argaa konan jaallattu yoo itti dhufe itti na bira. Waa'ee ishee wajjin dhuguu yeroo sana silkii nuun jiru lafatti arginu hin qabnu. Warra gaasha qabutu hidhii haadha biraa hambisa. Hidhuu ijoolleen durbaa naqqiin tokko tokko nafti. Itti hambifatta. Isa ijoolleen durbaa tokko tokko miila qaqqabatti haati tokko tokko dhagaadha abbaan kenna lola dafee kottu kaayetti. Akka isheen qoraatti ni waraanne miti jaartii mindaataan tokko tokko jetti. Jakee bolla kaa kottuun gallaayetti. Isa iyyuu carraan qaban. Achiin buna jala carabaa. Mammaan achitti qoraan nagatti. Saawa jalaa elmiti. Yeroo jilbeeffadhu gindinqee fuuta. Kan akka kee jiru gooftaa. Kan nama gargaaru. Hiyyeessaa sooressaa mootii qixatti kan ilaalu. Raajonni lama waaqarraa dhagaan ta'e seexarraa dhagaan ta'e beeku irra yaaddain rakkatin seexan achi goyyomsaadha manaa kimitedha. Maa ilaalanii ala koo ilaalanii inka ergaa keetti namni ala kee ilaalee waan baay'ee dubbata Waaqayyo garuu keessa kee beeka. Karaan beekamne daandiinsaa kan namaan gani akka namaatti fagoo kan ta'u aftaami isaan caalu ta'an aftaami baadiyyaa isaan caalle naannofneetti akkuma kaleessa dhuban 989
Waldaan kun wallee amma guddattee waldaa afaan Oromoo yeroo sana jira baay'ee gadi yeroo sun. Dhokattee chaappilii tokko keessatti waaqeffatti achi mul'ata dhaqee arge. Raajii yeroo sana jiru hundumtoo yaanaa bitee teeppiidhaa bitee leezeriin tokko jala isaatti shinshiniidha. Akka haaraatti ba'ee ijoollee warri beekii warri mandii kun Ameerikaa dhaqu warra sooreshiidha. Teeppii kana waan hundumaa naa kennan bakka amma jireenyi jira. Goofaree filaturoo sana mataan guddaadha goofaree achi ga'a. Hingalte kan katalee kee kan miilli qabeelaa kan mataan gabbiinaa isuusu fakkaatu. Ani isheen gaafadhu isheen nan gaafattu gurbaa tokkotu jaallate gurbichi dhuguma malkiis qaba birriis qaba dandeettis qaba. Nan tsallee waaqayyo yeroo rakkinaa sana maaloo yaa waaqayyo kan ishee bitee fi duukaa deemu gurbaa kana. Yeroo kana dhoo jaartii keetii naan jettaa maalan godha naan dhiisa qallabu jedhe. Sifa qallabu dhuma ishee usuma fuudhaanii jedhee qallabu bakka gurbaanis. Ofuma isheetiin na gaafatte. Ofuma isheetiin jaarsummaa natti baaftee ofuma isheetiin natti heerumte. Wanti. Meeshaa tokko raajii irratti raaji. Boora akka irraa bitee. Yaa waaqayyo nama kanan dubbateen akkuma irraatee abiyyees maal kooraniyaas. Waan hin jedhu kana sagaleen dhaga'amu boriin koo akka irraa biteedha. Boriin koo akka irraa bitee. Adaraa waaqa waldaa kana si fidee dubbadhe ofirratti. Boriin koo akka sagalee hiikaaluuriyaas seeplaatiyaas utuma si jibban harka keewwatti fashi. Utuma si dhiibanii liqii si barate. Utuma kaasira hojjetu hojjechiif ta'eera. Woo jedhariyaa. Faazeri ishee jiru maazeri ishee jira bunni jira amma adda dureen mana sanaan anatu kunicha ajaja jalan ciraa olee waan ta'eef anan dhaabe qaansiraa yoo ta'u anatu ajaja barana fe'amu barana gurguramu warri dhiiraan jajirri dhiira nan caale dhiiras nan mudhu jaartiin abbaasii foofaa gaafadhaa itti warri wallaggaa warri dawoo ifti intala keenya fuudhaa sinoo himna. Ottomanku simala mataa sitte tarsaa si galti. Inni dhuma maaliif adda duree ta'uu dadhabna? Waan sadiin nu keessa tokko isa waaqayyoon jaallanneef tuulummaa. Waanuma jirreef na qebbera. Batalee agalgaa himee bayyeessuus. Kan fuulli isaa halkan isaa itti saddeet fakkaatu. Biyyi kun hin bulluqeedha. Gantaa hin bulluqeedha gaafa isheen akka godhattu. Finfinneetti baratee dhufee jennaan addanuma gahee haasaa qayyara. Haayiidha. Iso bakka oolin baale Finfinneen naannoo Hayilee Gaalementii ture. Iso Finfinneen naannoo Booleedha. Ijoolleen durbaa biyya namaa dhattee dhuftee jennaan taakkootti keessee boorsaatti keessee fileedii yaabdee malee ati Oromoodhaa gadi of qabi. Itoophiyaanii yaabdee malee numaati. Kaayyoon koo kaayyoodhuma. Injijjiiruu tasuma waaqessu waaqormaa waaqaaf lafa sa'ume waaqayyoodha waanni koo kan fe'e naate injijjiiruu kaayyoo koo amanannaa koo iddoo meeqatti ciccirtee injijjiiruu etta bara nan baata hin heerumtu waaqi namni heeruma barbaadu moo tuqna argitu naman tuffatinatti dhiirri wadda deeraa dubartii duwwaan dhalataa doo furan dhashee haxaayi bareechi qoonjoo dhiiraan shabalaa koo hidhiin keekii koo hidhiin aayiskiriimii koo hidhiin maar walalaa hidhiin kan jetteen tuffatin nama ana beekaa waan hin ta'e dubartii tabba hir'uuma lama dhashi ishii kana booda jaartii wajjin mareenee namaa dhiira ta'aa itti waan laga shiraa
Sadaffaa isi abdii kutannoo arfaffaa mokorra. Arfaffaan durbataadhaan giiftii kophee qoyii. Xinnoo waan kun raftii barbaachisaa dheeni. Hin kolfinaa warri dubartii dhashtan. Yaa raajiin kolfinaan siifan arge hankeelaa kun hojaan argaan jira. Mucoo baatti. Inni dhuma inni daddabii dhaabu. Itti fufuu xinnoo isheetti fufuu. Adda duree taata. Alaata kee duratti jedhe Yesuus. Warri nooyi tuffata utuu ilaalanii nooyin abbaa markabaa ta'e eessartati. Warri si tuffata ilaalanii abbaa waldaa, abbaa miidiyaa hin fudhattumati. Abbaa makiinaa, abbaa gamoo, abbaa icaa magaalaa kana keessa botee keessa adda duree siidhaa. ለሰው የማይችል ለእግዚአብሔር ይቻላል። ቃሉ እኮ ነው። ለሰው በምንም አይቻልም፣ እግዚአብሔር ግን ይቻላል። ቀላል ይቻላል ወገኔ። adda duree ta'uudhaaf wantoota kan nu barbaachisa. Inni dhuma adda duree ta'uudhaaf waldaa qabna malee obsan qabna. Cherchaalee tigistiin tigistiin koo asfalaagi ነው። ክርስቶስ ንፋሱ በቃ መንፈሱ ሕይወቱ እስከሚሰጥ ድረስ ነፍሴ እስከሚወጣ ድረስ ታገስ ብሏል። የመጨረሻ ነፍሴን ሳኬስ ሰበው ማልጀዳ ሄሎይ ሄሎይ ለማስበካን አከጀቹን አፋ ወረሰናት ሄሎይ ሄሎይ ለማስበካን ጀቹን አባኮ ማንን ይፍተይቹ የመጨረሻ ነፍሴን ሳኬስ ሰበው ኡልላሌ ሄሎይ ሄሎይ ለማስበካን ጀ ኢሰቦዳ አከጀዴየ ጆርጋ ጀዴ ጋበኒ mataan isaa kun jorgaa jedhu manni qulqullummaa iddoo lamatti garaagara. Daani'el isa dhumaa balbala boolla leencaatiin gaafa kaan wantaaddara Fari'oon akka isaan dhaga'uu danda'anitti meenee xuuquu Faaris jedhee boolla leencotaa balbala yeroo sana meebii hidhamee jira ta'a, reebamaa jira ta'a, isa darbachaa jiru leenconni qophaa'aa jiru darbachuudhaaf jee boolla leencaattu itti galagalee meenee xuuquu Faaris jedhee hiika afaan keenyaan akka jechuun maal jechuudha? Ana miti Waaqayyoyyuu si mazzanee si ilaalee bushoomnaan si gate. Boolla du'aatti gatamaa jira. balbala boolla leencaatti geessaa jiru darbachaa jiru leenca jechaa jira darbachaa jiru itti galagalee meenee xuuquu Faaris wattaadara Fari'ooniin akka jechuun hiika afaan keenyaan maal jechuudha? Waaqayyoyyuu si mazzanee si ilaalee jedha jiraan ta'uu dinnaan bushoomnaan si gate inka boolla leencaa keessatti adda dureen Daani'elidha. Meenee xuuquu Faaris jechuun bushoomnaan Waaqayyoo si gateedha. Warra biyya qabanii warra bara qabanii ammayyuu sin caalachuu isaati. Hiika afaan jaraati. Dukkaa jirtu amma hin dandeenye nama lama sadan tokko hubachiisee na dheeyyaadha. Adda duree ta'uu barbaadda? Inni dhumaa akka kaleessa jedhe qabxiin kun waliyaatu isa sii kennanis nyaadhu isa siin jedhanis baadhu amma markaba keetti galtutti nama cina keetti jirutti itti naayime hamma galtutti isa sii kennanis isa siin jedhanis baadhu jedhi. Ani waldaa hundeessuun koo waggaa arfaffaa fixeen shanaffaa keessa jira. Amallan qabu waldaa hundeessuu walduma ijaaruun naata naa mijata waldaa banuun simpil nagarnaaf walduma daamaa keessama waldaa shan qaba. Daabee, Gooroo, Safara Harar, Gandagaaraa, Boolloo waldaa shan qabna. Waldaa maashinii akaadii waldaa shan qabna. Waldaa amma kana waldaa kana hundumaa nattaa hin naqu hin badane hin nattan hin badu
durman kadhan ergan waldaa pilaantii godhee wangeelli lallabu kun tabaradu saayinsa duwwarra nan kadhan akkatti kadhannaan namatti mi'aawu marqaadhaan dhaamee jiran saanii buttee ammas fudhe isin hin kadhattan duddaan galtaniitu nagaan na wajjite nagaan na wajjite utuu afaan kee keessa dhagaatii beessanii buusani dhiirri hin kadhatu haati manaa cimtuu mana jiraannaan isheetu jilbeenfatee bu'a inni duddaan galeetu mushurraamu kadhannaa kee gaggabaabsee dhamaan oolii ilaamee gurbaa waan siin gallee jira hantuunni maraatte adurree dhungatti ishee maraatuunoo maal dhungatti ishee fayyaa mishikii qabdi hin baatu alaan ishee adurreedha waan ta'eef yoo kadhatte malee hin argineessinii qaysiriin iyyuu dinnicha jijjiire qaysiriin maalidha bifni isaa natti maa jedhe dinnichoo Ati. egaa sabaayii keessan argeera yoo sinifatan dubbattu jira natti maa qaysiriin maalidha an akkasiin dunnaa bartan yoo waan baree jaalalaa bartanisee qaysiriin daqiiqaa shanittiti dinnicha adii diimaa goota erga qaysiriin dinnicha diimaa godhe maalii wangeellisi jijjiiree adda duree sin godhe damoosi keessoo isuma kaleessaati hoyyaan keessoo isuma kaleessaati waldaan dhattee siinoo hin binne waldaan dhiiftee siinoo hin binne bajaajiin wal baaf ta'u amma uxila tokko waan birqii gootee speeshaal firfir jetti nyaatiin firfirri speeshaalii qabu biddeen caccabaan speeshaalii isaa bu'u dandeenyaan jaartiin nafaraa faree biraadisti isuma caccaba masoobii keenya irraa albaamee speeshaalii nyaadhee amma harreen iyyuu waddadde waaqayyo bara fide isheen iyyuu qeeraa galte waan barbaade ta'u malee waan nyaata isin naa bitaa foon hin bittu midha biyyee nyaadhu naan jetti malattan bareeddii waaqa ijoolleen durbaa biyya kana kun barana baanaanii biyyi kun dhiirummaan qaban waaqa harka keenya agarsiisi xumuraan jira hin galtaa eeyyee yookiin hinkoo hin galtaa eessatti nangala markaba koottedhaa dhiyaatu ulaagaa isaasitti immoo warra wal nyaata wal jaallachiisu qajeelummaa gochuu qallaba qabaachuu ishee dhumaani maqaa kun paasteroota tajaajiltoota mee tajaajiltoonni harka keessa ol qaba tajaajiltoonni jiru biyya kana raajibichaadha tajaajilaan harka keessa ol qaba inni keessirraa mulu wangeelii irraa waldaa kamirraa harka keessa ol kaasi tajaajilaa jechuun yookiin paaster jechuun maggaabii jechuudha maggaabii jechuun maal jechuudha asteer sooraa jechuudha kan sangaan nyaatu nooyi tukaa'e kan harreen nyaatu nooyi tukaa'e kan fardi nyaatu nooyi kaa'e kan waraabessi nyaatu nooyi kaa'e ati waldaa keessa maal keesseef barsiisa adda addaa jira leenjii adda addaan kennama leenjiin daamuni jira kwaariidhaaf jira daa'immaniif jira harmootiidhaaf jira hin jiru kanaaf kiristaanonni waldaa ala jirti jaarsi waldaa tarmiin irraa kaanaan innumu waldaa sagalee saddana taa'u fiigee dhaqee as ta'a reeddi qabdu ishees akka itti baattamni reeroo ishee bittuuf jaarsi waldaa akkasitti dhattee goodateessi gooftaa turraa ka'e miti jaarsummaa turraa ka'e malee silayyuu gooftaan irra jiru jaarsummaa turreera malee kanaaf waldaa kee abadde si beeka mistira kee kanaaf waldaa kee abadde narraa fuula lammatan na kure so barumsa yoo fudhattee dhiiftee dhimma keetti waraabessatti lallabatu sitti lallabama kanaaf sooraan ta'an markaba Noohii keessa walqixxummaa jira wal nyaachuun hin jiru harka keessa ol kaasi waldaa keessa warra wal nyaatan nurraa ofii kaasi
Maaliif wal nyaachuun hin jiru naa jettan qallabaa yes. Irratti karaa kee malee namni mallaa godha jedha namni markaba keeru. Waa'ee namaa dhiise. Waa'ee namaa dhiifte malee hoggaarraan kee hundumaa laatama. Yaan waa'ee namaa si yaadu, waa'ee polotikaa si yaadu, warri polotikaa sinnaa gaafatan waan nama dubbadheen dubbadhaa isa loluufis isa wal loluufis sana galgaa'e. Ani konferensi sin jaallu raajii kanatu barreen gaddaan dhufe baranaan dhufe amma barana jaarsummaa namoota sodaadhumatti humnaanan dhufe malee waggaa dheeraan deeme maal naa godha mataa na guddisetti amma mataa dhiiseen borcii guddisuu barbaada mana ciisee mooqa dhugee gama jaartiin amma dawwalti laamayyuu lama dawwalti dulluma keessa fikiriin dabale amma dawwalti ganaman dawwalti galgalan dawwalti Hayyaadhaa itti rakkin hin jiru jedha amma na erga galu lama dawwal fikiriidha dulluma keessa hin ho'isaa dhumaa waan jiruufiti kattafasuu warri nullachiin kofalti waan gootu beetti harka kee joorraa si beektuya adda duree taata wanti inni irratti banan Marata mana mije. Naske sisingau bela bangka de jenang amanami nakina fidi. Habita. Hamba bokkan de biero butu beli mana kenda. Para bela sana bertitti sana tu ada dureta. Amin. Ano mayong godin kana kisa bayan nan lagi. Ano mayong godin kana kisa ba. Mayong godin yawa kayo itu dubartoonni adamada. Gaafa namicha kanatti heerume tuma kina narra baaftee na ajjeeftee tata'e. Adamaadha asmiti. Nan gubadhee makiinarra na baasi yawa keetti. Maali kadhannaa maali barbaachisa reefu asii amine shawaa guuri. Jala ciisuudha akka inni rabu. Gaafa si fuudheen kassariidha jaarsi. Maal qaba gaafa itti heerumte waan qabu. Waa tokko iyyuu qabu hin jiraan malee. Ishee amma argattan kana walii wajjin argattaniiti wal qixaa'edhi. Hin sodaatiniiti jaarsi. Addamoozan qabaa. Addamoozi qixxeedhaani hin sodaati. Yaa nama ijoollee durbaa koodhaan gorsa waaqi. Yoo itti heerumtan hin jedhee waan hundumaa farramsiisaan jedhe. Yerri seenaa dagaadha. Birrii dhoofsa dubartii. Birrii qoca itti gurguree 200 gurguree. Waan akkasuma ta'e itti kennu. Yoo nyaattees kan ishee, yoo bittees kan ishee maallaqa ishee. Tokkotti kennu daftarii fa'aa dhoofsa buukii fa'aa. Dubartii nyaatti birrii kennuu sirrii miti. Asiin galle malee sin butine jaarsi jaartii fuudhee galee. Siin galle malee wanta jaartiin sun sirraa qabdee teessu ati abbaan kee sirraa hin qabu. Waan jaartiin kun irraa fuutee teessu moo maqaa Yesuus Kiristoos maal tura danda'a ishee malee. Mammaa hunda dadhabdee kan dhiifte ishee. Nama kanaaf nan sossobaa. Giiftii koon jedhaa. Waan baay'een jedhaa. Rukutuun barbaadu yoo rukutas intalli guddoon irratti kuftee na ajjeefte. Lafaan ka'u jalan badaadhuma. Asuma achan. Ati mangistiidhaan jedha. Waan zawuudhaan jettu ziddoo goetti. Ziddiyyee goetti. Akkuma durii godhatti hin bayu. Shakkaadha. Baay'ee qottoree ofeedhe garuu jedha. Nama bakkeetiin baga gammaddee bashannanaa jirta. Kolfaa taphachaa dhaggeeffataa jirtan jedhi. Hin dhaga'amu. Daa'ima xixiqqootu yeroo mana barumsaa irratti oolmaa daa'immanii jiru. Oolmaan daa'immanii biyya kana. Ijoollee oolmaa daa'immanii yeroo hundumaa maal taatan naa jedhan dookterii taanaa itti. Takka waan biraan dubbattu. Jechoota kun osaasama tokkorraan argee lafa ijoolleen fiddeen.
Mucaan tokko barsiiftuun isaanii hundumaa ijoolleen dokteerii taanaa itti guyyaa guyyaadhaan. Daa'imni tokko cal jedhee ta'a. Dokteeriin taa'as hin jedhu, sareen taa'as hin jedhu, lafan taa'as cal malee ta'a. Barsiiftuun aartee gurra isaa qabdee ati maaliin adda dubbattu dokteeriin taatu naan bafteettu ani dokteeriin ta'uu naa dhiisaa maal taata reen bashtan nyaanta. Mijaamaa bashtanyaa yaadde namni kun dokteerii ta'e eenyuun akka manii nyaatu. Ayyaachuun inni sadda dureedha. Namaaf yaaduun mataan sadda duree. Dokteerii warra dokteerii taana jetterraa mucaa sana badhaafte dokteeriin sun jedha osoo sabni sun lafa ijoolleen kofi deemee. Isa badhaafame. Isa warra dokteerii ta'aniif yaadutu badhaafame warra dokteerii ta'uu irratti hin ta'e. Namaaf yaada adda dureedha. Waan dhumanuu biyyattii kanaaf yaada. Biyyattiin kun jirtu taanaan batala irra deebi'ee sitti hima. Biyya Itoophiyaa jedhamtu kana bokkaan jiru taanaan jiraachuu hin dandeenye. Biyyooti guddatan waggaa 40 birrii qabu waan nyaata. Keenya garuu roobu taanaan jiisaa dabarree jennaan wayitti galagallee wal nyaata. Waan dubbatta irratti, waan haasofta irratti, polotikaa irratti, lallaba irratti, qalannaa irratti biyya kanaaf yaada. Gaafa kaanii baduu paartii polotikaa na godhu. Silaa miila keetti nuyi mala mataan kee eeggamaa jira. Yaada, fageessaa yaada. Boriin keenya maal fakkaata? Biyya Itoophiyaa jedhamtu kun hooti Itoophiyaa yuunis Oromiyaa isheen jedhamtu kan attamitti adda duree taate naa yaada. Kumaa sirbaa walitti naquun hin barbaachisu. Kumaa haasawaa walitti qabu yaaduuf kadhachuun barbaachisaadha. Harka kee ol kaasu. Waaqayyo kana siif laatu yaa. Kana yaaduun barbaachisaa. Biyyattii kana keessa warqee baay'ee jira. Merkurii baay'ee jira. Baartaabii baay'ee jira. Dhagaa gurguddaa baay'ee jira. Kottaa biyyattiin kun biyya biraa taatu. Amee jira ayyaa kaatu. Yaada adda duree taatu. Inni najjeesina nan godhaa dhiibaa gara waan gaariitti fidaa. Noi waraabessa miseera raqa nyaataa jira waraabessa. Waraabessa hojiirra jira raqa nyaachaa jira. Markaba noi keessaa bu'e. Noi isaa midhaan qeensa'u noo nama caabu. Ilaame akkuma raajiin jedhani baay'een dubbadhu gabaabseen dubbadha raajiin gosa kanuma. Kanatu moota. Annan gala baadiyyaa katamaa naannoo kanarraa lola caalaa du'atu baay'ata. Tuksita jedhatu hin ta'ini namatu du'a. Maaliif dhumu jennaan akkas naan jedhee Waaqayyo. Jal'ootaaf masootarra halaba jiyaasa. Fakkeessitoota biran darbu tokko tokko na buqqiseedha. Maal tajaajilistee wiidiyaan jettee amee jalaa yaa. Rakkoo hamaadhaaf hamaa kan fidan kana booda Waaqayyo biran darbu. Pheenxoonni mana waraabessaa dhattee faacha waraabessaa bitattu nama 7 taskera. Maqaa isaanii wajjin an beeka adde likkii faashee jedhamtu sun. Amee jalaa yaa kaat. Hantuuta akka waan bineensa taate peestaalii keessa keessee mojoodhaa kanas fiddee jirta hantuuta 8. Biran darbinaan jedhe Waaqayyo rukuteen balbala ishee irratti mallattoo baasan jireenya. Biyya kana beekaa dur biyyi kun aannan isaa akka bishaaniiti. Sirrii miti abbootii harmootii sirrii miti jira amma kun falfalaa fide. Pakula jaaniyaas. Biyya kana duri garbuun qamadiin xaafiin baaqilaan laftuu itti kennan nyaata. Amma garuu jira.
Fidee kaachi, fidee asii, fidee duubaa, fidee asii, fidee lama kee keessa waalee jira. Ani raajii waaqayyooti dhaggeeffadhu, ni keessa jirtu, ni bakkee jirtu dhaggeeffadhu. Bara kana lafa sacha labicharraa falfalaa utuu hin kaasin namoota falfaltuun kaasan Yesuus. Dhiyoo kana FB irratti namoonni FB ilaaltan argitu yaada. Abbaa qabeenyaa beekamaa guyyaa nama fakkaata, halkan maal fakkaata? Bineensa waraabessa fakkaata. Beekamaa tutuma namni ilaalu eegee baasee ilkaan baasee bakkee keessa gaallama. Gaafan qoradhu amantiinsaa gara keenya jedhan. Mucoo turbaan tokko as keessa hirtaa ati dhalattuu biyya kanaa miti. Qomoodhaanis zariin kee biraa dhagaba afaan keenya hin dandeecha. Mana kee keessa firiijii bitattee qabdaa, televezyiinii bitattee qabdaa, waan hundumaa bitattee qabda garuu hojii hin qabdu. Kudhaama shan qabda. Laastikii gurraacha, laastikii biicaa fakkaatu, laastikii kanatu mudhii keetti kaatee galgala asfaaltiirra dhaabatta. Nama bareedaa birrii qabu, nama maal qabu kanatti irratti haasoftaa utuun beekinsi hammatee si wajjin mana keetti gala. Utuu si wajjin ciisee immoo maal gatii maalii qaba? Raateessitee achi bushitaa halkan bahee gala. Birrii 100, 50, 60 irraa guurta. Ila maqaa keessan beekaa. Akka jedhee waaqayyo saba kanaaf fakkeenya taatinaan jedhe maal gootannaan maraachisee magaalaa kana keessa galakkisiisan Yesuus. Namni makiinaa gurgureessi biratti fixe jira. Namni haadha manaa hiike jira. Namni ijoolleen isaa boosse jira. Akkasitti biyya kana nyaachaa jirta. Liidaan Seemeriidhaan Likroodiyaas. Amma garuu akkasiin ta'uu naa keera waaqayyo. Warri dhugumaan afura waaqayyo si keessa jiru iyyaa ililchaa waaqayyoodhaaf. La rosa cata. Konan dele me soprijaniga. Imindi nini mi sotono rojene me sepelini badia. Randa dalali kalibadi lali soprijini libori bibilhorias. Ena magatira boya lajas. Diranda boya tiba se marachi zalewasa. Baay'ee kanattu mul'ata baay'eedhaaf dibata baay'ee barbaaddu asuuka jiina siyaasa jijjiiramuu barbaaddu faarfachuu barbaaddu guddachuu barbaaddu garuu afuura biyya kanaa gasii qabee rakkaa godhee caffeera jennu yaasa. Amen, 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 amen. 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 Matake ras haleluya haleluya amen. Ras matake ras matake. Matake ras haleluya haleluya amen. Palolaria san. Arke kategori hidang ko titera ni ki. Jai malu itadi amen. Dibangee suuqattamne barabaraan guddina nagara guddachuu dandeenye. Anggalan dia kadang anggalan dia jorra. Garu bau dan dia tener kau kan ikatan jadi Yesus. Barakana kursi bicara setiap daerah. Kasih kabani sini dan di sini bani. Semoga dari simba sarewa kaya.
galgala gaafa sallau taa warra daabatan galgala gaafa sallau የሌሊቶፍ ሲምብረል ከኒ inaannofti baadiyyaadhaaf magaalaa kana keessa maali kennaannoftu kun jedheen jilbeeffadhee ilaala falfalaadhaa maal guuru yennaan qabadii xaafii aannan saawwaa dibata waldaa guuruu naan jedhe maaliif jennaan pheenxee lakkan baay'enne godhuu jedhe maaltu taa'ee jennaan daaraa sheegannaqa innumtii magaalaa kana biyya kana pheenxee wara sana jedhe Yesuus. Sanyi sana kamteetti saadaamaatti maalitti irratti argitan TV guddaan tokko magaalaa kanatti hin banama. Nama singaraatti yaadne gatamaa wayii dibamee kaanaa jira Yesuus. Situna jeesise riqicha koo Yesuus sinamnee gamatti hiika kenna bitte amantee nalaatu tasuma waldaatti ani sittin baru kenni harki nama buddeensaa boo'icha harka dhiyeessoo dhibee horii keena kannaan goricha situna jeesise riqicha koo Yesuus sinamnee gamatti hiika kenna bitte amantee nalaatu tasuma waldaatti ani sittin baru kenni harka nama buddeensaa boo'icha harka dhiyeessoo dhibee horii keena kannaan goricha ini la mandala la Lafandu fembeka lafandu ni lafandu fembali nagama lafandu fembeka lafandu beti lafandu fembeka betta bigina bichabe lafandu fembeka tuni nalatiya dan kabbe agudi jote araga charute kana kabbe ya wallalaku mona ni takke abijarka Aframoshite Bekarattabe namakulfate namagaadute Aldaki arfani natti baste kara Guddise ko Yesus Hideensi jajadhaa kana gare kana Hosaina Suuta jettee waan dhuftuuf hin turta natti fakkaate Peter Vaizo Garus beranda bersuci garas ini ada bersuci Suruh jette anuftu fintur tanah tibakate Kina kona tamada wala yadan dufana jalan utubati na berdarbi Arra khobi tibote tafunko Ammani na bautika dabarenko Amin amunko irra guddansa harka namaatti ay nama Gati baaseenoo cabee okkoolee hamma har'aatti Waanan balleesse amma yoonaatti naafuu naan galle Dhugaatuun qabuuni gajjedhee deema lafa ilaale Silaayyuu leenummiilee kan dura deesse jecharra baati Walii isaanii barcuma dhaabu koree jaaranii Alaaduwaan irratti jaabu gadi ta'anii Mana kee keessaa nama darbatee gadi nu baase Waaqayyo laali dhugaan koo badee garaa na baase Kan kees hin jiru jeela kabeeraan itti nyaatu Artiin kutatiin waldaa salphatan keessatti deebi'anii ulfaatu Maaltu beeka Hussein jaloole irra noola Yaadatamuu jirta kana booda Maaltu beeka Galmeen jaloole irra noola Hinkan taga shalala rajan korola rabayas Maaltu beeka Hussein jaloole irra noola Maaltu beeka
maaltu beeka seenaan jala oole irrame yaadatamuu jira kana booda'ee. Minam namantiin sagalee kee baasi maaltu beeka kana booda dhibe namanta ungiltiidha gurbaa utuun sin beekinna beekuun kee gaafa sana utuun sin beekinna beekuun kee utuun sin argin ija kenna arguun kee gargaarsa Oromoo malee baatee na fidee rakkabuun kee gadi fageessi qixxa lamaanitti booda naaf qoti baalituu garuu waaqa beekaa gadi fageessi gaashumaan booda naaf qoti baalituu garuu waaqa beekaa gadi fageessi gaashumaan booda naaf qoti baalituu garuu waaqa beekaa baalituu garuu waaqa beekaa utumaan si eeguuti sineega achitti ilaalee narra darbee firisa lagaani itti baay'ate yaddoo yoomiyyuu taanaan namni waaqayyoo takka hangatamu galmee seenaa ramee dubbifamee ilaala anuun beeka waaqayyo takka akka nambuufne anuun beeka waaqayyo takka akka namniifne mana koo gargara Yerusaalemitti utuun hin galin akka hin hafne abdiitu jira gamasiis gamanaas wal guuree halagaan akka barbaadee dubbatu abdiitu jira durbasiis dubanaas wal waamee halagaan akka barbaadee dubbatu guyyaa Yesuus dhufu guyyaa mootiin dhufu gonfoo koo sana homtuu fudhatu utuunaan darbin akkan hin dabarre nan beeka yoo baay'ee turturte akkuma kee duwwaan eega hojii koo mimmaanii maaloo garaa qullaa na ajjeesini hojii koo mimmaanii maaloo garaa qullaa na ajjeesini harraba jal'oota natti hin taphachiisini hojii koo mimmaanii maaloo garaa qullaa na ajjeesini harraba sobdoota natti hin taphachiisini hojii koo mimmaanii maaloo garaa qullaa na ajjeesini harraba jal'oota natti hin taphachiisini kunnoo duubasii bupheessaa gamanaa buufaasaa gaafa labsiin ba'uu baay'ee nama sodaachisa dhaamsa achi keessaa hojii koo mimmaanii maaloo garaa qullaa na ajjeesini harraba hamattoota natti hin taphachiisini hojii koo mimmaanii warri na duukaa boossan maaloo garaa qullaa na ajjeesini harraba jal'oota natti hin taphachiisini nuun uleen nu miine kan nu madeesse jecha irra baati walii isaanii barcuma dhaabu nuun nu kaasanii xalaa du'aa nurratti caafuu gadi ta'anii qaamna turre jaarsa mataansaa harraa'ee kan hayyoota gurguree biddeen qajeelotaa nyaate nu baasa jenneetti dhannaan ayyellaa nu gate arga kechoon kaas birbii qajeelaa nu beera Yesuus jira iyyaati abbaan keesiif kenna waan taara calala innarra bee calala michuun keesiif kenna waan taara
Ichi kee kun hinda arba. Natti toleera kan jettu sagalee kee baasi haleluuyaa ni waan nagaye. Nama dhibbaaf 15 irra gara teessoo faarfannaatti biyyeeffannaatti gashirana jedhama. Eessaan dhufe mucaan kuni jedhe maaliif akkas gootee daftee guddiftana garraamidha nani. Anutuu dattuu taates taajilaaftuudhan jedha sobduudhan jedha barisin sun garraamidha. Nama aarsaa dhandhasaa kana murii mana kana jaari kalee keeke nija keeke ninaniitu ija gaafatan ija isaa baasee waldaa bitu barbaaduudha. Kanaaf Ayiroopaatti nuufa jedhe Yesuus. Galanni Waaqayyoo fata. Sisaan amma dubbatan dhugaadha. Eenyuun tokko iyyuu tun beekne. Haati manaa kun beektu. Tajaajilaa guddaa biyyuma Itoophiyaa kana keessa jiru. Waa'ee waldaa kanaatii fi kaleen meeqa akka ta'e qorachaan ture. Tajaajilaan kun baay'ee nama guddaadha. Baay'ee rifatee akkasiin jedhee dhutu eenyuyyuu tanaan jenne kalee kanaa kaleeni miliyoonii 2,700 ta'a jedhanii haasa'anii iddoo tokkotti immoo 200,000 fi miliyoona 2,300 ta'a duraan jedhamee taasifame akkasiin godhaa Waaqayyo maal jedhaa laata ani murteesseera jennaan gonkumaa kanan gootu kalee keessin gurgurtu naan jedheetu ergaa dubbate hamma kanatti wareegama masiitiin kunni nan deema. Mul'ati kun itti hafuudha. Nama akka jedhe tureedha jechuu barbaadeen Waaqayyo dhugaa dubbatee jechuu barbaadeen. Fayyuu barbaadda? Eeyyee jedha. Amma yeroo fayyinaati. Waaqayyo dhuguma mana sana keessatti miraakilii godhe yoo ta'e jettee boo'aa iyyaa eeyyuu maqaan geetee buleettiin namicha kanaas keessa. Yoo jiraatte boqottee mokkortee dhufte yoo ta'e iyyaa kottu daraa geeti. Harka kee ol baasi yoo jiraatte Waaqayyotti iyyaa kottu akka iyyaa dhuftu Waaqayyotu barbaade. Iyyaan dhuftu taanaan sin deebisaan ajaja kun. Injiru taanaan dhaabeeraa. Mee biyaan daa'imaati jedha jaarsi kuni iyyaa wacaa yoo dhufte gaariidha. Sagalee iyyaan qabdu moo Waaqayyoodhaaf sodaatte? Afuurri qulqulluun akkas jedha. Obboleettiin kee as dhiistu jiraattu isa jiraachuu baattus xalaa waa'ee isheetii hima kun. Haati daa'ima kanaa yoo duute itti amantaa yoo rakkatte itti amantaa jettee boossu lafa isheen nattutti dhaqee keessaa fuudhee gateera jedha Yesuus. Baay'ee namatti jaallattu akka gartuu kee jaallatteetu miilli jecha didee taa'e. Abbaa keeti. Baay'ee dhanni isaa gar tokko du'eera. Fincaa'uu hin danda'u. Isa garaa ba'uu hin danda'u. Ijoolleen dhattee lafaan kaaftu. Achitti ciincaa. Dafqi isaa ciincaa. Babbaqaqee dhumeera. Har'a garuu miila isaan deemsaa jalqaba. Gargaar. Hai. Ada no kete warga takana fudi gara. Mani gumal fide ufti. Malke. Maloke. Karakan. Mali cinjo ta cinca eta.
Ina jaa namichi kun malaatu karaa inni sagaraa taa'u keessaa gad dhangalaasa. Amma dhiiga coccobsaa jira akka dubartii dhukkubii dhiigaatti dhufe. Sirriminiyaa? Jiijawaa? Fooliin qaba. Ina jaa sababni isaa karaa isa garaa taa'uuti kaanseriin itti ba'e. Karaa isaa kanaaf akka itti margaanfatee deema. Sirriminiyaa? Sirriidha sirrii. Surree keetti qabatee jira. Si dhiiga akka dubartii dhiigitti dhufee waatti qobata. Moofaa kee kaa'atee jira. Sirrimini gurbaa? Sirriidha. Paantii qaba moofaa cuqqaallatee jira. Isatti ifaanaan malaan dhangala'aa waan ta'eef. Nama dhiisiree dhukkuba kana itti dabarsa. Yoo na dhageesse. Amma irraa fuudhee naxaa galcha naan jira Yesuus. Waaqayyo jira jedha ayyaa kaatu. Namni dhukkuba tiruu qabdu iyyaa kottu. Hindi dee vaayirasii tiruu kan qabdu. Utuu si dee iyyaa sagalee dhageessaan dhufa. Diddee kottan bayi. Dhukkubni kee maal jedhan? Tiruudha naan jedhani. Garaan as qabdu. Kun amma mucaamini. Kun ulfa daa'imaa miti. Dhukkubicha. Isiniin galui. Kun ulfaa muca'u. Ulfaa miti. Dhukkubaa beekaa. Tiruutu dhiita'ee akkas ta'e. Daa'ima moosisaa ittiin kunnoo. Fidi kottu'a. Daa'imni kun armoo daa'ira. Haadha duwwaa du'a bitiin tiruun daa'imatti darbeera. Maadhaaf daa'ima du'a. Abbaa warraa keessa jira. Gadda cimaa keessa itti kun ulfaminiin. Tiruutu bishaan kuuseen. Karaa gadameessaa keessaa dhangalaaseen naxaa baasanaa jira pappaan. Hiiki duwwaa kayyoota jiraatan. Daa'imti bareedduun kunis tiruu qabdi. Amma kun waan beektu beeka. Garuu dhukkuba tiruutiin duuti kunis. Daa'imattii keessaas nan jedha pappaan. Haadha keessaas naxaa fuudheera. Kota paman cari. Ya udah. Iya sarjana tinggi. Kot. Mal kot. Ira jadi bukan. Muamir kot. Amma yu saba kanaaf tajaajilli kun waliin argin jira gabaabseentu bura garuu waa ajajeera. Borsaayitii 8 olitti namni 117 ilillee mana kee bira jira. Eegee waaqayyoon haa raawwate jettee bor iyyaa keessa kaata. Fayyaa miti. Kana booda naxaa. Ati immoo waan sadii milkoofta. Biisii jibbitutu argitu. Peestaanii gurraatti wayitii waa qabdee kan dhuftee sarta. Baay'ee wantoonni kun bataa iyyaa kootu dhafe. Namoonni kadhannaa dhuunfaa barbaadan paastarri baxxanii galmooftu. Borsaayitii afurii gaditti barii barraaqa. Isinni kadhatamu. Namni milkita baatteettu peestaanii gurraatti iyyaa kootu. Okay, namni iyyaa namaaf iddoo dhufte. Maal baate wayu? Maal ta'e? Ol ba'i. Tasillootee dhuftantu na aarsaa. Maal ta'a iyyaa ililchaa dhuftu?
Ni waaqayyo si ajaju iyyaa ililchaa kottu dhaba. Kan yoo ta'u yaamu. Eessa? Abbaa warraa keessa wajjin jirtaam? Haala kee maqaan? Adii kottu agartu. Ililchaa kottu. Mobaayilii qabiif. Hoyyaan kun hoyyaa nama dhukkubsatee miti, hoyyaa nama du'ee miti, mucaan qabdu hoyyaa bittee miti. Takkaan deenyee hoyyaa nama mucaan bitee geessaa itti. Naman deenye hoyyaa daa'ima bitee beekteemu jettu. Hoyyaa daa'ima. Kan daa'imni xiqqoo uffatu. Inni dhalaan qabdu maseena. Kana bittee. Kun immoo kana yeroo dhalan nuti naqee qabadhuudhaa itti. Garaadhaan qabdu. Maaliif itti dhuftee? Hin bittee? Lakkuu hattee bittee? Dhalu barbaaddaa? Ati dhageessee gaafatti bitte? Ammayyuu maal qabdee jirta innaan? Ati dhageesseetta? Hin dhageenya gooftaa. Hin aanaaltu mujookee? Maaloo dhaadeechi gooftaa. Abbaa manaa keessa dhawiyu? Qooqarraa hin dhufe. Qooqarraa dhufte? Raajiin kun cimaadha jettee? Nama cimaata jira ke jettee? Gibbiyaan jira, konfiraansi jira. Kalecha achirmaadhee tanarra muwaasa deemuu qabaadhe wannan deemuu kan qaba buletti tiyaan jedhee tan kana Gibbii masalantu konfireensi jiru kana dhageessee dhufte jalqaba mucaa dhiiraa deessaa ittaansitee lakkuu deessaa ittaansitee lakkuu deessaa gadameessa keeffamee gurii galee yaa kana tokko sii kaa'e. Daa'ima jalqaba tokko deessa ittaansitee lakkuu deessaa waggaa sadiitti ijoollee ja'a. Jaarsi manattame dawwalii fi manaan deemina irradi. Hiriyooratiin kaake malee naamne mallaaluudha. Rajineeraa tooka kunke malee gaarroo gannaaf jedha. Iddoo taa'uu jijjiiramaa yeroo namni jaalalli namaa yaala baatiin qabu qomoodhaan sitta waamama. Maali ayyoo maali ijaarsa hin finne? Dhibba dhuga jaarti isaa ittiin qabu. Maal siin jedhan? Hamma dandeessu jiraadhu kana booda danduu taa'edhan. Waraqatatti kennan mana qorichaati iddoo biraadha. Kana booda hin duutaa keessi kee dhumeera coggaarraa irratti kaanseriin biqilee jira harka keecha ol kaasi. Kana booda hin jiraatti jedha abbaa ishee samaa irraa. Maal kee keessa? Maal? Yaa dhufte? Asum. Raajiin kun arguu qaban jenne? Fuudhee sitti agarsiisu tokko. Yaa? Natti bika? Itti agarsiisu waan borsaa koo keessa jiru arguu qaban jenne? Jene. Kana keessa kan jiru tun hin badiin boqqolloo. Kaatu jira? Wofcoo seetee wanta. Ilaali kaa boqqolloo kottu amma jan. Maal taatan egaa kan boqqolloo guurtanii yaatanii? Kaayiif yaa biqiloo. Maal taate ma?
jira. Abbaa warraa kee as ka'eedhaame. Ijoollee qabdaa? As ka'eerti. Gadameessa kee keessa dhukkuba hamaatu jira. Kanaaf boqqolloo kana baattee dhufte. Abbaa warraa kee du'eera. Kophaa jiraatta. Gadameessi si dhiiga. Si nyaata. Balaa gad dhangalaasa. Waatu si keessaa gadi ba'ee jira. Yeroo gadameessi ishee fayyee iddootti deebi'uu qabeenyaan nama 115 iddootti deebi'eera. Akkuma kanatti baattee dhukkootu daa'imni kenna. Nisiif kenne amanamaa Izosh. Mboyna Izosh. Abbaan daa'ima kee teessatti. Wajjin rakkataa jirtamani? Ofitti qaban. Jilbeeffadhaati. Daa'ima laggaashoftu. Daa'imni kun kanaa gadi yoo qimmiidhan yoo ciniintani dhaga'u. Kanaa ol isaa malee. Ilaalaa. Kanaa ol isaati. Kuni gadi isaa du'aa. Lammaffaa himboo waan jedhu akkati ciisa. Lachuu isaa markita. Daa'imatti dhiiga Yesuusiin si hiikeera. Na ilaaltee dhiira maqaa. Dhiiga Yesuusiin si hiikeera. Fudhadhu gale. Daa'imni kee hinduu garuu dabbasaasaa dubartii tokko fudhatee gale. Jaartii tokkotu mucaa bareedduu dhalte hankeenya takkaan dhallee jettee fudhattee galtee dabbasaa mucaa. Jaartiin tiin hinduuti mucaan fayyoodha. Nama 200 ani hin beeku. Talabbeessaan warraa kukkufamu. Maaliif kukkufannaan gaafa naddanaa kufee lafa danda'u ba'aan irraa kaasaa, jibban irraa kaasaa, du'an irraa kaasaa, dhukkuban irraa kaasaa jedhaa 1 2 3 ajaji ba'eera. Addasi kufuudhaaf waa mana kee keessaa kufaa agargaa'ii keessa gala. Ilaa kufaa jiraam. Aboo agargaa'ii yuutanaan dhaabuu dhaabuu kana. Qaba baasa masari nam tokko akka hin deemne ganaan ajaja baasa ajaja baa gana. Calma deh calbat. Lama sari. Kaba. Di please. Perhatiin aja nak keluar. Hedel le badias. Nana furawaga aja jera. Aja. Baik kiasa. Siapa yang bersuta? Gimana. Keluar jalan dias. Kenapa dia nak keluar? Remajas. Kaba kiasa gara. Asiasa. Nama bayar. Sirukuta. Kami bahas gargara. Apa bukan di perintah ke bukan di petrol gargara. Harga gua dua gargara. Chips beri lama kan chips. Dapat makan chips. Gargara. Jauh ya pak iya tu rukuta mas. Falfala pak iya tu buka. Warabe sama iya tu dua. Ini sama iya tu dua. Dan di lalarias. Ini saja jelas saja. Ini mengata saja. Ini gaila saja. Ini abdul saja. Ini kayu saja. Mana. Abate. Jadira. Lama. Kami asbas. Kami asbasa. Karaa gidduu kanarraa baasa. Dhukkubsattoota karaa kanarraa kaasa. Turajina. Gaa'ila kan nyaate, mana kan nyaate, mul'ata kan nyaate, waldaa kan nyaate, dibata kan nyaate, qe'ee kan nyaate. Ilaa akka dibalatu. Ilaa lafaasira. Dika riasia. Potoro jele riasia. Bebe nama ja. Kami kesagari. Kami kesagari. Bubayin na matiya solkay.
waliin kaanu taanaan bineensa tokko durfaa akka kee kun qabdi. Guyyaarraa kaasee harka keerratti abidda qabsiiseera. Sagalee kee baasee ameen jennee humna guddaadhaan Daawit irra naannoo. Tamita, sedis tirat, asmu tirat, batu, ati malu, Musa kau ada besar, udah, Yus, udah, Yus, das, Roberto, berapa itu ada kau ikan? Kada daga jidda diranu esalste kada daga jidda dirana margota animo neja yogin keramsi eransa yogin no margota ga narajis eu nanya nani malis animo ja kami ja ya bayu bayu sikat gadis ya gadis amat gadis Jangan si afaan afne si keessa isine si keessa bahu anamo ketera kutana Iga Yesus Kristus si gumera Iga Yesus indandesu ibiti chandandesu ammayyu ani waan arge maal jedhee waaqa gaafannaan dargaggoota 80 dhibuu barbaannaan garaan isaanii cufamaa ta'e silaa maal irratti diddannaan jedhu irratti dhibaa jedhe maaloo ijoollee bifa kee dhiisi markii kiyya waraaniriyya agalgaan gara mana keenyaatti guura agalgaan as keessa jetti yaani duun deebiya deebi'ata waan bariyaa beega mobaayilii bitatte ani akkuma raajiin dubbadhee ajajuudhaafan kennaa qaba raajummaan kora cal waan man jedhetta qubi kee kun yeroo akka nama shaama qabsiisu ta'aatti qabsiisa waan ati qubatti qabdi yookiin hin margaa yookiin hin goga taana moo hin dhabattan bootaa kan qabdan qubichi walitti qabate gattaayi yeroon siyaasanii ba Yesuus jedhu harka kee adda keerra keessee iyyita achumaan humni tokko si keessa lixa. Ba Yesuusim ameen jedhi ba Yesuusim የመጨረሻ ba Yesuusim harka kee tokko iyyimee waafit. Namni amantii qabeenyaadhaan jedha kaasee ani adda dureera jedha zawudii ettine tuun ta'in kana galgala waaqayyotu siin jedhe noora warra dhabattan ammas warri dhabattan ta'a waan barii qabdeera ta'a
sakaba. Ulbasa garakot. Gama gabat. Dua dinggata galgala rasa itu chan itu. Wani sakabe jirumo karai segara saati wana makubakara galgalu magadi bebu. Ulkasin adabi. Mario te ajna te faya male kalma te ta ya gogoger makiaba. Gaba ni sun ke saba ni kawa kamo tikala tajila ke ambo waltu je soda ni rakana Allah ni soda ta don nan genyi mai adelika bai yabi bai yes. Olutani kurba besi, olutani chafari besi roko.